Yosa kan biraammoo yeroo biraa qabadheesiif. Eevidus dhibbalamani hojjechuuf qophiidhaani. Hojjechuuf qophiidhaani. Nu maraachuuf yaaddan absu immaraannu lakki immaraannu. Oh, amma gada wato keenya waan baay'ee baratanii tu dhumarrattis wanti nu hafe jira yoo jettanisti carraan isin kenna. Wanti nu hafe. Akkam jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun Yaayyaa Tuubiidha. Akkuma beekamu har'as viidiyoowwan ajaa'ibaa isiniif qabadee dhufee jira. Egaa isinirraa kan eegamu like, comment gochuudha. Egaa yaada nu kennu barbaadan comment nu godhaa. Egaa like gochuun akka hin irraanfatamne. Egaa warritu subscribe tuun godhe warri ilaalaa jirtan immoo mudiin qabu. Subscribe gochuu waan isin kaffalchiisu hin qabu. Waan kaffaltan hin qabdanii. Subscribe milkita subscribe jettu duwwaatti bu'uudha. Nooyin immoo moraalii nuuf ta'a jechuudha. Egaa subscribe gochuudhaan akka wal jajjabeessinu nu bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isiniin jenna. Viidiyoon irraa viidiyoo kolfa nama gaggabsu. Viidiyoon irraa hin jiru bakka. Wajjiniin kofallaa. Gara viidiyootti dabalachuudha. Gara viidiyootti. In nomine Patris et Filii. Kodi afur duri kormaani. Kan baranaa kudha lamaani. Nu kuffisuu yaadan malaani. Baay'istee Eevidus dhibbalamani hojjechuuf qophiidhaani. Hojjechuuf qophiidhaani. Nu maraachuuf yaaddan absu immaraannu lakki immaraannu immaraannu. Kun barattoota televezyiinii baranaatii fi asuma warri barattoota televezyiiniitiin warri viidiyoo kana ilaalaa jirtanii I think marsaan tokkoffaan xumuranii ba'aniiru warri marsaa lammaffaatiin carraa gaarii isiniin jedhaa waan isiniin jedhu qabnu namichi dhugumatti isin maraachuudhaa fi kan isin maraachuu maal ta'e malee carraan akkasii kan jiru irratti jalqabuunsaa cimaadha waan beekamaadha waan cimuudha practice irratti gochaa jiru. Rabbi isin gargaaru kana waan isiniin jedhu qabnu waan isin gargaarus hin qabnu rabbi isin gargaaru isiniin jenna. Egaa maalumaafuu carraa gaarii isiniin jenneerraa qormaata gaarii isiniif ta'u warra marsaa lammaffaatii fi qormaata gaarii isiniif hawwinaa jechuudha. Gara viidiyoo taantu dabara. Biraatti argamaasti keessumaa koo maqaa keessan. Maqaan koo. Achumaan illee maqaa abbaa keessanii. Maqaan abbaa koo. Itti dabalaa alleesti maqaa kaka keessanii. Maqaan akaaka. Keessummaan koo waan baay'ee nu barsiisaa jiru. Eessarraa dhuftani mee? Ani gadi shoo. Oh, amma gada wato keenya waan baay'ee baratanii tu dhumarrattis wanti nu hafe jira yoo jettanisti carraan isin kenna. Wanti nu hafe. Wanti nu hafe isa kana wanti nu hafe isa kana dhugumatti isa kana immoo isa kana yaaddi ta'e maqaa keessa gaafatee maqaa keessa murtee irraanne booddee maqaa abbee keetii irraatiin eessarraa akka dhufte kana fuutee kaballaatti cimuudha malee gara gaazexeessitoonni keenya nu yaada jechuun gaafa gootanii dura nu dhaggeeffadhaa amma nuyi xumurruutti nu yaada isiniin jenna. Kanumaafuu boonni dandeessa asumaanii. Ati toleera akka kootti. Gara viidiyoo tarutti dabarra. Kottu naaf. Uff, mucaa kana maal godhu? Yeroo isaan nyaan maal godhu naan jetta? Mita abbaa kiyyaan akkoo kun hafuusise ta'an tamchi. Inni haadha koo maaliif fuudha? Maaliif akkuma akkoo kun hafuusise ta'anii inni maaliif harmee koo fuudhe? Ati gaafa laaltu abbaan mucaa kana harmee mucaa isaatiitti kan inni fuudhe mucaan immoo harmee keenya hafuusisee jaanidha jechuudha abbaa isaatiin. Gaafa laaltu maaliif akkamitti harmee koo fuutaa naanta harmee koo fuute miti. Deebii kana gaafa laaltu wal dorgommii abbaa fi ilma gidduu jirudha kun jechuudha. Abbaa kee fuudhaa harmee kee fuudhaa harmee koo fuute. Kanammaa ummati kun immoo akkasitti kunturii waan mismaaraan turoobsisuun isaan oolu waan kanaan haalama deemaa jiru kanaan ijoolleen seenaa danda'amaa jiran beeka. Haasaan isaan bukkeetti hafi maal haasaa maalii beenani warri kan keenyaa koo warri gurguddoon haasaan beenu haasaan bukkee jira. Tiktookii irraa yuutuubii irraa viidiyoo irraa maalirraa lafa gartutti beeka haasaa sana haasaa nama guddaan hin haasofnedha. Ijoollee seenaa waaquma nu wayya. Kana booddee jiru waaquma nu wayya malee waan jennu hin qabdu gara viidiyoo taanatti dabarra. 干什么？手机也小，哎哎！我的天哪！玩，哎
jaldeessa baala geessu. Ashte asii silkii kobbadee bilbila koon dhabee bilbila koon haatanii dhiira kadhatti. Asii biyya namaatii namni bilbila haatuu dhiiseera jaldeessa bilbila haatuu jalqabe. Asii bilbila kobbadee asii qaayee nukaa. Ichi biyya namaatii jaldeessa yaaddeettaa jaldeessa ma dhufee silkii bilbila keessa hirkaa fuudhee namatti iyyattu hin qabdu. Akkatti dukka fiiddu hin qabdu dukka fiiddee naan hin qaqqabdu hin dandeessu. Utuu laaltu yaaddeettaa bilbila gaafa jaldeessi bilbila keessa hirkaa fuudhee tokko. Kun haala ulfaataadha jaldeessi biyya keenyaas kana baruu qaba. Amma yoomitti nama dukka fiigee daabboo nama harkaa fuudha jaldeessi biyya keenya silkii shaqqaluu qaba bakka kana booddee warri naannoo keessan jaldeessi jiru kana viidiyoo akkas akkasitti nu agarsiisa. Keessumaa kanatti na agarsiisaadha. Cima haala kanaan itti fufee na rakkisaadha. Yaadita akkasiin caffaraa nama awwaalu. Kun rakkisaadha hin cima kun. Hin cima kun yaadita kun maal jedhama amma hin du'e moo namtichi cidha moo du'aa wantichi wanti nama hin galle soo akka isaanitti kolfaa deeman ilaalee akka isaanitti caffaraa deeman ispiikarii baatattee dhaqxee nama awwaaluu yaaddeetta. Hin cima kun. Hin cima kun. Kana akka kootu waan hin jedhu qabu yaaddeetta waan baay'ee ulfaataadha. Xalaata ofii yoo ta'e malee namichi du'e sun namatti baay'ee jibbitu addunyaarraa namatti baay'ee jibbitu yoo ta'e malee namni du'e kun nama noormaaliidha dee yaaduun. Kastiin kan caffaramaan eegamee awwaalamu jechuudha. Meebii aadaa ta'uu danda'a isa achitti. Naan keenya ofuma saddeetti iyyuu guyyaa 9 guyyaa 10 taa'ama. Kun cimaadha baay'ee. Tolee hordoftoota keenya har'a qoosaa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufee jira. Siifis qophaa'elaa garaa si dhukkuba bakka. Ani iyyuu jalqaba gaafa dhagee nan gaggabe lafarraan gangaladhe. Egaa maal ture barataa tokko ture kutaa 6ffaa barataa baay'ee barumsa danda'a ture. Jennaan barsiisaa isaa wajjin wal lolee ari'ame. Qoosaadha kun jibbita qoosaa. Kolfetti? Xumurtee taa'e? Kanuma. Wayyoo karaa koo. Qoosaa kan biraa immoo yeroo biraa qabadhee siif. Ganaa sayyuu kan biraa qabattee nu dhuftaa jechuudha. Ati qoosaa ajaa'ibaa kanaa qoosaa kun ikkoo kan nama kofalchiisu qoosichatu hin taane isheen kana qoosaadhatti haasa'u nama kofalchiisa malee karaa kun qoosaa ta'eef hin taane akka qoosaadhatti haasa'u kan nama kofalchiisu kana kun nama boosisa dhugumatti akkuma mata duree isaatii qoosaa nama boosisuudha kun barumsaatii areeme beeka kanamaa hin boonya malee boo qabda malee kana. Waa qofsaatii danda'amaan jiran gidduu kana lama ta'anii abbaa manaa fi haadha manaadhaan bakka qoosaa isaan hojjechaa jiran qoosaa nama boboosisu hojjechaa jiru bakka danda'amne tiiktookii isaan tapha xaxxareera gidduu kana. Dhiifama naa godhaa yeroo keessa guguu keenyaaf lammata sagantaa akkasiitti hin deebinu. ሄሎ ማን በቃ ዛሬ አልመጣም። እሺ ፋዘር እኮ ከውጭ መጣ እኮ ያ የነገርኩሽ ጫሙን ምናምን እንዳለ አይፎን 13ንም ልቀበለው ነው። በቃ እንደጨረስኩ እመጣለሁ አንተ ጋር። እሺ እንደው መጣ ቻው ቻው። ና እስኪ እኔ ልጅ። አቤት ዳድ፣ የዛኔ ጫማና አይፎን አምጣልኝ ብለኸኝ ነበር አይደለም? አዎ ዳድ ብዬክ ነበር። አመጣልኝ? አሁን አምጥቼልሃለሁ እሰጥሃለሁ። እና ያ ጫማ የነገርኩ ኤር ጆርዳኑ ነው። እሱ ጫማ ይዤልህ እየመጣሁ ነበር እኮ እንደ ድንገት ኪሎ ተባልኩና መለስኩት። ለካ ሌላም አዝዤክ ነበረ። ያ ፑማው ነው ይመስለኛል። እሱንም በኪሎ ተመልሶብኛል። በቃ አወቅኩት፣ ቫንሱ ነው። ኧረ እሱን አይደለም እንዴ። ታዲያ ምንድን ነው ያመጣልኝ? ይኸውና ልጄ። Kun nama boosisa. Dhuguma nama boosisa kun. Yaadata jechuun riyaakeetiin iPhone 13 naa dhufaara caammaa akkas akkasii naa dhufaara itti mattee booddee waamta kana caalaa immoo nama aarsu jira. Namaan kana naa godhamuu fi kana naa ta'aara itti ergatti mattee booddee gaafa wanti sun dhabamu ana baay'ee na aarsa gara gootiin baay'ee mana aarsa wanta akkasii erga namatti mattee booddee jechuudha. Baay'ee saspensii taatee tutee gaartuu gaafa waan sana dhabdu. Amma kan namatti dhaga'amu isin iyyuu beektu
Overii moo gaafa waan ta'e tokko abdatte eeddee raate dhabdu yaaddeetaa muka kolfaas godha. Hiriyoota kee gidduutti sitti kolfu yoo gadi baate sitti kolfu namni sitti matte hundumaa silaa namatti matte namni hundumtuu sitti kolfaa. Cima baay'ee baay'ee nama gaddi. Waa sin gaafadhu. Nu gaafadhu. Anan na gubu. Anna ciinceessu. Ammarraa na godhu. Maalumaa warri dhiirotaa dubartii ulfeessitanii bukkeedhaa sokkitu. Biroko. Ookoo. Tapha kubbaa miilaa ilaaltee beektaa? Eeyyen. Taphataan tokko goolee yeroo galchu bukkee dhaabbatee beekaa? Hin beeku. Goolii gashitee raatee naan fiida jechuudha baqata jechuudha. Qaldii qoosaan seena dhufaaru kun jibbita qoosaan seena dhufaaru. Kanaaf goolii gashitee onaa ulfeessitee naan baduu qabdaa jechuudha. Siwaa jedhaa kana waan hin jedhu qabu. Waan hin jedhu qabu kanarratti siwaa jedhaa. የኢቲቪ ሪፖርተሯን ያጎረሰው የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ አነጋጋሪ ሆኗል። የዩኒቨርሲቲ ምግብ ግን ለመጎረስ ከበቃ አመርቂ ለውጥ ነው። ልጁም ደግሞ የሀበሻዊነት ፈተናውን አልፏል። ስለዚህ የሆኑ ያህል ሰዎችን አኩርቷል። ሲወጣ እንጨት ተሸክሞ እንዳኮራ ልጅ ለሱና ለቤተሰቦቹ ቤትና መኪና ቢጠብቃቸው እንዳትቆጩ። ልጁ ግን መፈመሱን የሚያውቀው ገና ከግቢ ሲወጣ መሆኑ ያሳዝናል። Guma nama gaddisiisa kun yaaddeetaa torban tokkoof bilbilaan qabdu maalin jedhu information qabdu viidiyoon kee akkasitiin ETV irratti beeraatti erga fammastee booddee gaafa gadi baateertu viidiyoon kee vaayiraalii bahee gaafa fammastee of agartu akkasii bakka sarpiraayizii ajaa'ibaa jechuun akkasii bakka yaaddeetaa waan achi laachuun achi keessatti noormaalii gootee raatte gaafa achi baatu TV irratti viidiyoon kee akkasitti darbee TikTokii akkas akkasii irratti vaayiraalii bahee booddee torban booddee erga gibbiidhaa baatee gaafa akkasitiin famasii taatee agartu namni karaarra dhaabbatee baasti kolfu. Bakka sarpiraayizii jennaan sarpiraayizii akkasiiti bakka. Sarpiraayizii ajaa'ibaatiin akkasii. Viidiyoo taa'utu dabarras. What? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እናትሽ ታውቃለች እንደዚህ አይነት ነገር የምትፖስችው? ተናግሪ። አይ ቁም ነገር እናወራ እዚህ። Really? Are you serious? ሆይና በቃ ሌላ ምንም ጨርሰው እኮ ነው ያሰውዬ ጌታ maalumatti deemaara adeetaa awwaalarra dhaabbatee raatee akkasitiin TikTok hojjechuu yaa'uun uffata gaddaaffattee awwaala fakkeenyaaf maatii ta'uu danda'a meebii fira namatti beektuu danda'a awwaala isaa ilaaluu dhattee awwaala bukkee dhaabbattee viidiyoo akkasii hojjechuu jechuun akka mamma akka inni cimu jechuun baay'ee rakkisaadha baay'ee cimaa kun namni maal akka inni ta'e malee hin cima baay'ee akkoo kun yaaddeetaa awwaalarra dhaabbatee raatee TikTok hojjechuu yaa'uun sirbaa. Prankie naan akkasii bakka prankie naan akkasii bakka prankie ajaa'ibaa. Egaa daawwattoota dhaggeeffattoota keenya viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata akka bohaartan akka bashannantan abdiin qabaa. Ani akka kootti kolfeera. Yaa natti toleera viidiyoon irraa natti toleera. Egaa sabskiraayibii gochuu akka hin daganne ammallee sheer laayik gochuun akka hin irraanfatamne akkasuma yaadannoo kennuu barbaadan koomentii nu godhaa isiniin jenna. Viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti turtii gaarii yaa'aatiyu.